daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haga huuzza'atan irraa kaasneegaa qophii yeroo jaalalaa hawwiidhaan eeggattaniitu jalqabame arraan tanaafis gaa keessummaadha qabna. Keessummaan keenya gaa hanga xumura qophii keenyaatti yookaan hordoftan taate waan jabduudha irraa argattaniiti. Yeroo jaalalaa irrattis dhihaachuu barbaanna. Qophicha irrattis yaada kan nu dandeessanii haala akkasiitiin gaa wal faana buunee waliin haasa'uudha dandeenya. hanga xumuraatti gaa nu faana bu'aan afeerraa teenya taati daawwattoota keenya. hayyee daawwattoota keenyaan gaa qophii yeroo jaalala irratti dhihaattee jirta wal baradhu. hayyee Mulugeetaa Gizoo Ibsaan jedhama. isinis qophii kanarratti naaf firuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. hayyee Muleegaa za'a kanarraa kaasee seenaa jaalalaa nama barsiisu kan namni irraa barachuu danda'uun qaba naan jettee jirta. dhimmicha gaa natti himtee jirta garuu bal'inaan immoo daawwattoota keenya wajjin gaa hordofuudhaaf akkamii maal natti himuudhaaf hanga sabbataa na yaamte. Ani waan inni sitti mukeessa qophii jaalala tu nama jaaladheen ture baay'ee shaamara jaalalli irraa naqabi tokko argadheen ture. haa ta'uuti karaa gaa'ilaatti seennee turre hiriyaan baay'ee jaaladhuudha naman baay'ee kabajuudha. haa ta'uuti gaa'ila godhannee erga turre torbii lamatti gargar baanee jirra. gargar baaneus hin jedheemu utuman jaaladhu utuun baay'ee mararsiifadhuudha. mudannoo kanatu na mudate. torbaan lamatti wal fuutaniituma gaa'eluma gootanii cidha gootaniituma addaan baatamoo akkam? Eeyyee cidha godhannee tuma addaan baane. wal barnoonni keessanuu eessaa eegale? Dura ol beeytanii? Duratti wal hin beeknu. Ijuma lamaan kana keessa amma hiriyaan anaafis hiriyaa turte ishiidhaafis hiriyaadha. Ishii biratti sa'aatii laaqana keenya achi nyaanna achitti wal barre. Achi wal barree natti bareeddeerta jedhee bilbila ishiirraa fudhe. Bilbilaan haasofsiisuu eegalee waan baay'ee haasofne ishinis bakka naaf taata naan jette anis naaf taata bakka ani siifan ta'a atis naaf taata jennee waan akkasii adeemsisaa turre. Gaafa dhumarra walii galutti hiriyaadhuma teenya tanatti himne ani mucoota na jaaladheera jedheen ishinis mucaanis mucaa kana jaaladheera jette. Akkas wal jaalattanii bakka akkana jennee adeemsa keessa waan hundumaa keessa walitti dhiyaanne buna shaayii waliin jecha wal gaggeessinee mana wal gaa turre adeemsa sana keessa wal barre adeemsa sana keessa dabarreeti ka ji'oottan lamaan kana isumaan dabarsinee jaalala bareedaadhaan dabarsinee urufatti jechuudha. haa ta'uuti anis iddoo biraan deema jedhee ibsa kana itti himeen ture. egaa ati iddoo biraa deemtee sagantaa kana godhachuu qabna jettee na affeertee turte. haa ta'u ishee jedhee fedhii ishee eegee sagantaa kana godheefiira. Iddoo biraa eessa? Kara biyya alaan deema jedhee tanaan itti himee amansiisee porosesii isaa fixeen ture. haa ta'uuti yoo ati deemte namni sagantaa kana nu mijeessuu hin jiru. wagaa ati deemtee deebitutti turuu hin danda'a. kan kee na godhattee natti amanattee deemta jettee sagantaa kana akkan godhuuf wal wajjumaan dubbannee sanaan godheefi. haa ta'uuti kana godheefi torbii lamatti sababa mana jireenyaati mana kana keessaa baanee iddoo mana biraa barbaannee jiran naan jette. Ishee haa ta'uuti torbii tokko torbii lama nuuf eeyyaman warri mana bareedaa isaa argannutti jedhee tanaan itti hime. haa ta'uuti kana xiqqoo na hubachuu hin dandeenye natti fakkaata. har'uma keessaa baana innaan guyyaa tokko uummanni hin argamu torbii tokko nuuf eeganii maallaqa hin kaffallaa fi nuuf deebisan gaafa sanatti akkasitti amansiisin jedheeni tuli bakka naan jetti maallaqa itti kenne maallaqa sana kaffaltiifi turte. gaafa manicha ammoo guyyaa 5 keessa barbaadee argutti jarri kun maallaqa keenya kan nuuf deebisanii mana bareedaa arganneerra waan nuuf ta'u jedheeni gaafa itti mutti maallaqichi sin deebi'u mammas maallaqa biraa baasii tikireessi jecha jedhudha. haa ta'uuti jecha kana anis lakki ani maallaqa biraa hin baasu sanis keessaa nu deebisuu qabu hin jedhe kanuma mufaatiin keenya inni mata dureen guddaa ta'e isa kanaadha. Hayyee mee jalqabumaa jechuudha sii fi isiin wal fuudhuu keessaniin duratti
namni waliin tura hangam takka waliin turtan? Nuti otoo karaa gaa'elaatitti dhufeen hiriyummaadhaan naannoo ji'a lamaa qofa wajjin turre. Naannoo ji'a lamaa sana keessatti waan baay'eellee walirraa yoo hubachuu baannu ariifanneerra. Haa ta'uuti hamma wajjin turre sana keessatti amaloota walitti himnee turre ani amala akkasiin qaba. Ani amalli kiyya akkana. Jedhee amala kiyyaallee itti ibseen ture. Ani namni na wajjin jiraatu otoo nyaatallee argatin amala kiyyaaf na wajjin jiraachuu danda'a jedhee amala gaariin qaba jedhee. Ishinis gisee hiriyummaan turetti nama amala gaarii qabdu turte. Nama bayeettii nama bareedduu turte anaaf jechuudha. Hayyee bareedaadha. Maatiin ni beekaa amma hariiroo keessan kana gaafa hiriyummaan turtanis haa ta'u eega bultii keessa seentan maatiin isiitiis keetillee. Eeyyee ka gaafa hiriyummaan turrellee hin beekani gaafa gaa'ela godhachuu fi jirru maatii ishiis anis maatii kan koo keessa affeereera achirra sagantaa sana irratti illee argamanii nu eebbisanii. Maatiin sun waan maatiin ishii nurraa eegamullee guunneefiiti jechuudha. Akkuma seera aadaa keenyatti maatii ishiillee kabajneefitiidha sagantaa kana kan gaggeessineeti waan akkasiiti. Mee amma gaa hedduu gaa waan akkaataan itti wal bartaniis ji'a lama hiriyummaa waliin turtanii jiini lameen san immoo gabaabaadha. Yeroo ol hiitaniis gaa guyyaa 15 qofa waliin turtanii guyyaan 15 sanillee gabaabaadha. Mee bu'uurri isin itti wal fuudhuudhaaf akkanatti itti fuudha kanaaf itti ariifattan kuni maali silaa? Sababni isaa nuti itti ariifanneef ani biyya alaa Boroosii xumureen jira. Sababni isaa kanuma ji'a ja'an booda sillee sin fudhadha jedhee tanan waadaa kana galeefiira. Sababa kanaaf waraqaa 80 jedhamee ture akka aadaatti waraqaa sanallee godhannee qubeellaallee godhannee bakka akkasittiin si fudhadha jedhee tanaan kanumaadha. Sababni nuti dafnee karaa gaa'elaatti galle jechuudha. Sababa biraan qabu. Deemsi kee dhugaadha. Haaya karaa biraatiin oome hariiroon hiriyoota siitii waliin qabdu faan akkan. Hariiroon hiriyoota ishiitiif qabu waan ani ishii jaalladhuuf nama ishii wajjin socho'an illee nan jaalladha. Dhugummaatti jechuudha. Hiriyoota ishiillee nan kabajaa fi baay'een jaalladhaa fi. Maaliif faani oolta? Hiriyoota siitii. Hiriyoota ishii warra shamarranii wajjin isii waan argee bunnaa shaayii nan affiira bakka wajjin nan socho'a. Akkuma ishii kabajutti hiriyaa ishiis kabajaafin ture ani akka kiyyatti jechuudha. Maal siin jetti lakkii nama na taa'ii hiriyoota kiyya kanaa waliin jetti moo akkami maal siin jetti hariiroon hiriyoota keetii wajjin qabdu kun isii biratti gammachuu kannaafi. Mufaatii kenneefiira. Mufaatii sana ammoo nuti gaafa kada jaalala kanatti dhufnu wal amannee waan hundumaa dhiisne wal jaalannee onnee guutuudhaan wal jaalanneeti walitti dhufne. Dubartii tokko wajjin hin deemin jettee natti maa turte ani kan keetuma natti amani siifan amanama abbaa gadarrallee deemee siin kakadha jedheen ture garuu achirratti nan amanne inni wanni ishiin natti qabamte jedhee tilmaamu isa kana qofaadha. Amma hiriyoota siitii wajjin za'aa dheeraa dabarsita? Baay'een dabarsu. Nama tokkoon hiriyaa ishii keessa nama tokko wajjinan tura. Malee namoota biraa baay'ee maqaa bunnaadhuma shaayii kana wal affeerra malee baay'ee wajjin hin dabarsus baay'ee wajjin hin turu. Gaafa isin dhiisiin jette maaliif hin dhiisirree hin affeerinii hin dubbatinii ani hin hafaa ogguu siin jette? Anaafis akka obboleettiitti hin fudhadha. Ishiidhaanis akka obboleettiitti fudhatti ishiinis wal beekna lachuu nama sana adda addatti beekna. Namni sun immoo sagantaa keenyarraa akka malee nu mijeessee walitti nu fiduuf illee tattaanfii guddaa nama godhe waan ta'eef nama akkasii miti namni kun bakka haadha keenyas abbaa keenyas bu'ee jedhee amansiiseen ture bakka haa ta'uuti immoo guyyuma tokko namarraa illee adda cituun hin ulfaata waan ta'eef adeemsa keessarraa cinna jedhee kanas hubachiiseen ture egaa nu hubanne achirratti natti fakkaata. Ammallee eegaa jirta. Mee mana keessatti amalli keessan akkami? Keetiis mee natti himi ka isiitillee natti himi. Kee immoo gaarii gootee natti himin gaa waan baballeessu faa mana keessatti waan dhadheekkamuu kana faa yoo qabaattu taates achumaan lafa keessa. Amala kiyya keessatti barani nama baay'ee qajeeladha maatii keessa nama kolfa jaallatu. Nama illee mufachiisu natti hin tolu. Nama gaariidha. Ishiidhaan illee mana keessatti akkana dubbadhu akkanatti naasufnu hin jedheen xiqqoo fuulli ishii ni kaatu. Maaliif maaltu sitti hanqate waa sitti hanqate waan isiin guuta
jedhee yoo nan gaafadhees zimuma jetti. Maal fatti aartii siin mana keessatti? Gaafa sanbataa kana bashannanuu barbaaddi. Iddoo adda addaa deemtee komii ishiin na himattee dhallee kun dhugummaatti dhugaadha. Siin bashannansiiseen beeku dhiifama siin bashannansiisa jedhee kana malee waan biraa waliin caqacamu jechuun lolu ani lolu. Bultii isaa ta'uu jaalalleewwan isaa ta'uu takko yeroo walii kannudha. Dhimmi guddaan jechuudha. Dhimmi guddaan jaalalleewwan waliin umrii dheeraa waliin isaan jiraachisu yeroo kan ta'eef jaalalti san leellisaa deemte akkuma biqiltuudhaati. Ganamaa galgala biqiltuu jala deemtee laaltaami jaalaltinis akkasuma yeroo kannuu dhabuun kee sanifiifuu si gaabbisiisa. Balleessaadha jedhee gaafadheera. Bakka kana booda akkana goona jedhee maal fakka garaa murattee hin beeku malee kana balleessaa kiyya jedhee already itti yaadee otoo hin taane saba dhimma dalagaatii fi hojii adda addaatii fi ani natti toluu dhiisuu danda'a. Sa'aatii ishiin bashannana barbaaddutti socho'uu barbaaddutti anatti toluu dhiisuu danda'a. Gaafa ani immoo bashannansiisuudhaaf jedhe ishiin immoo dalagaan ishii sa'aatii hin qabdu. Kanaadha jidduu keenyatti hanqina sa'aatiitti siin jira. Gaafa sanbataa sana bira oolee immoo bashannansiisuudhaaf sagantaa adda addaatu jira gaafa sana. Anis gaafuma saniin boqonnaa qaba jedhee tanaan fudhadha. Kanuma irratti malee. Jaarsoleen biyyaa ni jiran gaa jaarsoleen manguddoonni gaafa isin wal fuutan isaan ni jiranii akkamiin isin araarsuudhaaf ijibbaatan goone. 3-4 deemaniiru. Wanti hanqate maaltu jira waraqaa 80 kanarratti illee jedhanii warri yaada kaasan jiru. Anillee shamara tana nan jaalladhee qabeenyaa biraan qabu anu ishiidhaaf qabeenyaa tokko lafa maatiin koo dhaaltummaa naa kennan lafa qonnaa qaba. Lafa xaafii kanallee siin mallatteessaa jedhee kanallee dubbadheen ture. 80 haaraa jechuudha. Kuni qabeenyaa dhabuun koo ishii mufachiise jedhee jechuudha. Kanarraan kanaaf jaarsoliinis bakka akkana siyaa godhullee jedhanii warrumti ishee obbolaanumti ishiillee gaafii kana gaafatanii turane. Egaa maaliif akka diddeen beeku baay'ee deeman jechuudha. Miirri kee maali? Maza'aan ammaa kana keessatti miira akkam keessa jirta? Utuma waan fedhe ishiin taate nan jaalladha bakka kan kooti waan ta'eef baay'ee keessi koo illee miidhameera. Nu lachuu wal miineerra jechuudha. Ishiinis miidhamteerti anis miidhameera. Garuu miidhama keenya kana sirreessinee otoo kara fuulduraatti itti fufnee warri dogoggora qabnus dogoggora keenya raayit goonee gaariidha jedhee tanaan abdadha kan. Kanaafuu duuba akkanatti yoo keessa kee jiraattu taate ijibbaanni ati godhaa jirtu jaarsolee ergitee jaarsolee diddee ati hoo dheeyxee akkuma gaafa dura wal jaalattan sanitti dheeyxee fuula sii dura faa afamtee hin gaafanne. Na hubachuu diddi. Adda baanee aga torbii tokko ani namaan adda baanee iyyuu jedhee himee hin beeku. Maaliif jedhanii obbolaan kiyya biraan ture torbii tokko qulfii manaa nu jalaa cabee warra manaa ni eeyyamsiisne jedhee waan akkasii godhaa ture. Haga sana sossobaa itti himaa gorsaa namaan gorsaa hiriyoota ishii shaamarran warra ishiin qabdutti dhiyaattu gorsaa tanan ture. Egaa maal akka ta'e hin beeku. Garaa jabaattituma diddee araara kana jechuudha. Isa dhumaa kana akkas jedhee tanaan yaada. Ani immoo araaramuudhaaf eeyyamamaadha. Ji'a 2 keessatti hiriyummaadhaan waliin jiraachuu san booda immoo kara bultiin gaa waan guddaadha. Murteessuun kun waan jarjarte sitti hin fakkaanne jarjara ta'ee na fakkaata akka kiyyatti. Dhugaadha kun dogoggora jedhee tanan fudhaa. Namni kan barachuu qabu waan akkanaatirraa namni akka kiyyatti dafee akka gaalatti hin galle sirriidha. Maaliif nama sana halaalatti ilaalaa waggaa tokko waggaa 2 yoo wajjin turan irra gaariidha jedhee tana fudhadha. Jireenyuma keessan kana keessatti waan gaabbitu waan balleessee ani balleesseetiin bultiin keenya kun diigamee silaan akkas godhuu baadhee waan jettee gaabbitu. Hiriyaa ishii irraa hafi jetti sanarraa guyyuma ishiin jetti sanarraa hafuu dhiisuu koo qofaan na gaabbisiisa. Malee wanti biraa wanti na gaabbisiisu hin jiru. Baay'een jaalladha. Baay'ee na jaallatti. Already nama nan jaalladha yoo jedhan irra gaariidha. Keleen na jaallata jechuun amma nama jaallatu abbuma beeka waan ta'eef. Kanaafuu baay'ee jaallata. Ani baay'een jaalladha. Ishiin illee na jaallachuu baattu ani baay'een jaalladha. Hanga isiin deemtee fi as jidduutti jechuudha. Wanti boqonnaa si dhoorkaa. Wanni eessuma jirta. Silaa gargar bahuu baanne
silaa bultiidhaan jiraanne jettee bakka waliin dheeyxaniis haa ta'uu waan yaadattu wanni boqonnaa si dhorke waa'ee isii keessaa maali? Akkamitti akkan ibsullee hin beeku. Humnaa ol waan an jaalladhuuf baay'een jaalladha. Natti tolti nan jaalladha. Ganamallee ishiin dalagaa ishii deemtu dhungadhiin gaggeessa. Waan akkasiiti beektaa baay'ee erga ishiin na biraa deemte illee rafeellee hin beeku hirribni illee nan qabu dhugummaadha jechuudha. Jaalalli kaa waanuma akkasiiti. Baay'een jaalladha. Maaliin akka ishii ibsullee hin beeku. Ishiin na jibbuu dandeessan numan jaalladha gaa dhumaatitti. Hayyee kanaafuu amma si daawwachaa jirti tahaa yookaan immoo amma si hin daawwanne illee sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa gaa qophii kana daawwachuudha dandeessi waan ta'eef jecha keessa kee akka amma natti himaa jirtu kanatti jaalalasiitu jira. Garuu gaa sababoota garaagaraatiinis ta'uudha danda'a. Umriin jaalalaa keessanii bultii keessanii gabaabbatee jira. Waan isiidhaan jettuun yoo jiraatu taate itti dhaammadhu mee. Burtee tiyya baay'een si jaaladha. Onnee tiyya baay'een si mararsiifadha. Yoon balleesse illee dhiifama naaf godhi. Anis onneen koo onnee dhiifamaa siif gootu qabadheen dhiyaadheera. Na hubadhu anis sin hubadha. Kana booda atis kan kooti anis kan keeti. Yoo dhageesse baay'een si jaaladha bareedduu tiyya. Dogongora duraanii sanirraa barattanii gaa amma bultii teessan ni qajeelfattanii jeetii yaada obsi bultii keessatti illee barbaachisaadha. Akkasuma mire garuu inni guddaan namoonni kamuu karaa gaalaatti galuuf akka ariifanne kanarraa ni baratu jedhee anis abdiin qaba. Haa ta'uuti wal qoratanii amala walii baranii namni amala adda addaa qaba akkuma bifti keenya gargar ta'e inni guddaan karaa gaalaatti galuun dura alatti wal beekuu wal baruu amala ofii amma namni tokko hiriyaansaa waan biraa barbaaddiin mana keessatti waan biraa godha ta'e kunillee gargar nama baasa. Innis immoo amala biraa qaba yoo ta'e ishii bira gaafa dhaqu amala kophaatti qabu sana dhoksee ishii bira dhaqa yoo ta'e gaafa wal bira dhufan amala sana ni argiti gaafa sana muufachuu dandeessi. Amaloota qaba sanas otoo alumatti walitti argisiisanii irra gaariidha jedhee tanaan fudhaa amma fakkeenya suusii adda addaa warri qaban jiru gaafa fireendii ofii bira dhaqan suusii sana hin dhoksu dakkan meecaatiin qabu ani mee sijaaraan butu jedhanii garuu gaafa iddoo tokko dhufan gaafa sijaara sun butame gaafa jumaa sun qaamame maaliif kuni ta'e jedhanii warri muufatanis jiru. Waan godhan hundumtuu warri ammaan ilaalaa jiran kun waan godhan waan gochuu qaban sana hiriyaa isaanii yoo ta'ullee hin baanne achumatti wal dhiisuu danda'u waan ta'eef gaala keessa galanii ba'uun ni ulfaata. Kanaaf amala walii alumatti walii ibsanii waan ishiin jaalattu ani waan akkanaan jaaladha jettee ishiin amala ishii otoo dhoksine yoo itti himte gaariidha. Innis immoo araada qaba waan godhu hundumaanis amala akkasiin qaba jedhee amaloota walii otoo waliif ibsanii walitti dhufanii gaariidha jedhee tanaan fudhadha. Namoonni gaalatti galuuf akka ariifanne kanarraa ni baratu ni hubatu akka fakkeenyattis ni fudhatu jedhee anis kanan qaba. Yaanni ani qabu isa kana fakkaata. Si haamil keessuu jechaati qophii keenya irraan tanaarratti dhihaattee egaa waan barnoota qabaate ka dabarsitee galata guddaadha qabdaa galatoomii jiraadhu fayyaa tahii si jechaatiin sirriitti naaf feeruu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa guddaa galatoomaan jedha. Ayyee haa taatu gaa seenaan kun jijjiirame seenaa biraatiin wal argina taha nagaan nu jiraadhu hundaafu. Daawwattoota keenya dhimma yeroo jaalalaa arraan tanaarraa gaa waan bareedaa argattanii jirtanii keessattuu dargaggoonni bultiin jabduudha. Bultiin waan akka laaftutti arraan tana wal fuutee hundeeffattee boru diiduu miti. Kanaafuu gadi fageenyaan itti yaadamuudha qaba. Bultii keessa obsi jiraachuudha qaba. Maaliif dhimma jabaa dhimma bu'uura waa hundaa waan ta'eef jecha sirriidhatti ilaalamuun barbaachisaadha. Hanga sa'a kanaatti nu hordofuu keessaniif daawwattoota keenya galata guddaadha qabdanii qophii kana qopheessee isinii dhiheessuudhaan Hamdiyaa Maammadii torbaan immoo seenaa biraatiin wal argina. Hanga torbaanitti nagaan nu jiraadha.